Egaa ilma namaa wanti gargar isaan godhu yoo jiraate qabeenya malee ilmi namaa kamiyyuu wanti gargar nama taasisu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan beekaanis wallaalaanis sanuma jechuudha. Namicha suura isaa asirratti agartan kana yookaan artistii Shaadii nama Muhammad jedhama namni kun jechuudha. Namoota baay'een keessan beektu sirba maal jedhu kan inni sirbe jechuudha. Maaliif nagattee biyyaa baatee kan jedhu kan isaati jechuudha sirbi kuni. Egaa ilmi namaa ji'uma sagalitti dhalatee beekaanis wallaalaanis fokkisaanis hiyyeessis sooressis ji'uma sagalitti dhalatee ishiin durbaas ishiin dhiiraas jechuudha. Garuu ilma namaa wanti gargar taasisu yoo jiraate akkuma sila isiniin jedhee qabeenya bakka wanti ilma namaa gargar baasuu jiraate qabeenyaaf isaala. Kanaan achitti ilmi namaa tokkuma jechuudha. Dubartiinis dhiirris ija rabbii fuulduratti tokkichuu malee jechuudha. Ashamaa harka fuun akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuu hin dagatiina isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo warri maatii keenya hin taane maatii keenya taa'u nutti dabalamaa laayik sabskiraayib. Share nu godhaa isiniin jechuun barbaada. Yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jechuun barbaada. Tole egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo maaliin nuuf itti jechuu dandeessu. Viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi wanta ani ofii kootti boo'ee fi wanta imimmaan kootti dhangalaase baay'ee wanta na gaddisiise jechuudha. Wanta addunyaa kanarratti nuti hojjennu jechuudha. Kun addunyaa irratti hojii keenya isa beekamaa fi isa sirriidha jechuudha. Yaa'u ilmi namaa wanta boru darbuuf jedhee wanta boru hafuuf jennee wanti nuti wal gochaa oolu danuu isaatu jira jechuudha. Kun immoo wanna barbaade osoo ta'e illee unurraatiin eegamu. Maaliif nuti nama waan taaneef bakka ilmi namaa iddoo kamittuu kabaja qaba. Beekaanis wallaalaanis xiqqaanis guddaanis kabaja qaba. Isinii gala miti yaadni koo. Kanaaf egaa akkuma sila isiniin jedhee artistii kana artistii Shaadii namni wallaale hin jiru jechuudha. Shaafii namni wallaale hin jiru jechuudha. Shaafii Muhammadii hedduu keenyatu beeka jechuudha. Sirba maaliif nagattee biyyaa baatee sidhamnaan imimmaan na yaate kan jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sirbi kun bara 2007 kan inni gadhiifame jechuudha. Sirbi kun tureera 2007. Yeroo suni anu nama kutaa sagal baradhuudha. Inni dhaggeeffannaa beektanii sirba kana jechuudha. Yeroo suni dhugaa dubbachuuf baay'ee sirba kanatti namoota hedduutu itti wanneechaa ture jechuudha. Egaa namni akkuma jiraatu jireenyi biyya lafaa kana wanti aduu kana gaditti mul'atu egaa qabeenyi kun immoo isa beekaa wallaalaas walqixa laalchiftu isinii galee namni bara kana beekumsa kee yookaan dandeettii keetti hubatu tokkollee hin jiru jechuudha. Maal keetti hubata? Namni uffannaa kee beekumsa keetti hubatu hin jiru. Uffannaa kee ilaala, qabeenya kee ilaala jechuudha. Kanaafiyyuu kun immoo hin barbaachisu. Inni guddaan ilma namaatiif ati uffattee adeemtee suufii gaarii uffattee caammaa gaarii hidhattee waan gaarii nyaattee fi beekumsa sii ta'a miti. Isinii galee beekumsa sii ta'u waan fedhe isoo ta'e garuu inni guddaan ati sammuun kee yoo qaraa haa ta'e yookiin sammuun kee cimaa yoo taate uffanni moofaana tuffattullee sirraa bareeda. Dhugaa dubbachuuf caammaa ciccitaan ati hidhattullee sirraa bareeda. Maaliif jennaani beekumsa sammuu kee keessa jiru sanaaf jechuudha. Beekumsa sammuu kee keessa jiru sunutu sirraa mul'isa jechuudha. Sii galee malee uffata suufii addaa uffattee fi bareedda miti. Akkasuma fooqii irratti galteef beekaa taata miti. Kuni dogongora keenyadha jechuudha. Egaa yeroo darbee namni kuni sargiidhaaf biyya Jimmaarraa ka'anii Dubaay dhufan. Dubaay gaafa isaan dhufanii dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya yeroo tokko tonkolii hojjetu. Maaliif jennaan namni immoo maaliif akka tonkolii hojjetu isinii galee ilaalcha nama suniif namni qabu ilaalaniitiinidha jechuudha. Dhugaa ani baay'ee na gaddisiise jechuun baay'een boo'ee jechuudha. Ani viidiyoo saddoo baay'ee argeera namicha kana jechuudha. Inna gaafa viidiyoon kun gadhiifamu hin taa'u ani maqaa ishee akkasumallee hin beeku isa faati akkasuma abdiidha. Abdii Geetaachooti akkasuma abbaa tamaami isaan faa ta'aniitii hin taa'u jechuudha. Ta'aniitu inni immoo hin dhaabbatanii bukkee isaanii jechuun isinii gala miti reegaa namni beeku saayikoodhumaan isaa gala. Saayikoodhumaan isaa gala. Garuu namni kun umuriin isaa nama guddaa fi nama jabaadha jechuudha isaan irratti. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo abbaa isaanii ta'e malee hiriyyaa isaaniitii muti. Kanaaf garuu isaan immoo egaa bara kana keessatti namni keenyi dhugaa dubbachuu fi iddoo hunda jira. Iddoo isaan kanaa qofa miti mana sargiis deemi, mana du'aas deemi, mana gammachuus yoo deemte jechuudha. Sooressi ol darbeetta.
beekamaadha kun. Hiyyeessi garuu gad dabartee gara gadii teessini. Ofiishiyyuu hiyyeessu ofiishiyyuu otoo namnu bakka sooressaa ol darbitaa ishiidhaan jedhee ishiin jettu. Bakka sun teessi. Maaliif jennaan keessa isaa aadaa deema waan ta'eef jechuudha. Bara kana immoo namni keenyi isa sooressaaf iddoo kenneetu, isa qabuuf iddoo kenneetu, isa beekamtii barbaaduuf iddoo kenneetu, isa kaan gadi qabu barbaada. Isinii galee malee namni kuni dhugaa isaatii sunitti yoggaan akkasitti wanni jala naanna'u imimmaantu na udheenaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee na gaddisiise jechuudha. Maaliif otoo beekumsa qabu otoo dandeettii qabu otoo isaanii olitti isinii galee isaanii olitti jiraachuu danda'uuti sababii qabeenya kanaatiif jecha gaafa artistii ta'ee hacuucamu. Ana artistii biroo yeroo darbe argitaniittu jechuudha ibsaadha. Ibsaa birootiin yeroo darbe argitaniittu gaardiidhaan adeema. Maaliif jennaani qabeenya qaba waan ta'eef. Artistii qofa ta'ummaa isaaf miti isinii galee artistii ta'uu isaa bichaaf osoo hin taane qabeenya qaba namichi sun. Sababii suniif sababii inni qabeenya qabuuf gaardiin akkaataa malee isaa ramadameef. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Inni kun garuu jechuudha. Wanta isin gaddisiisu viidiyoo sana adabadhee malee dhugaa waaqa wanti qalbii koona cabsee jechuudha maal aseetan. Iddoo sirba irratti madarakii gubbaa irratti isteejii irratti dafqeetu jechuudha. Dafqasaa harka isaatiin xaragata. Isinii galee dafqee isa dafquu harka isaatiin xaragata. Maaliif beektanii isin kun sababii maaliitiif beektu? Osoo namni kun akkuma namoota warra kaanii qabeenya qaba ta'ee raate jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Ka inni harka isaatiin sooftii xaragatu miti. Ofii isaanii dhaabbatanii irraa xaragu turan. Isinii galee ofii isaanii dhaabbatanii irraa xaragu turan. Garuu sababii inni qabeenya hin qabnee fi harka isaatiin suuta jedhee akkasitti fuula isaarraa xaragata. Dhugaa waaqayyoo. Baay'ee qalbiin koo ana na cabe baay'ee. Isinii galee baay'ee qalbiin koo na cabe ani nan gadde. Hiyyummaa kanatti nan gadde. Wanta hiyyummaan kun nu goone moo? Wanti hiyyummaan kun nu goote wanti hiyyummaan kun ilmoo namaa goote moo? Isa beekutu beeka. Isa keessa darbeetu beeka. Isinii galee kanaaf isa taa'umsaa qofaa miti isiniin jechuu kooti. Bakka yeroo hundumaa fuulli isaa hamma isaan faan hirmaatu kanaa fuulli isaa ifaa miti. Fuulli isaa gammachuu hin qabu. Maaliif beektanii? Amma Abdii Geetaachoo faalaalaa akkasuma Abbaa Tamaan faalaalaa akkasuma isaan biraa kolfanii gaafa isaan taphatan ilkaan isaa kana seeqeedhi isaanii. Maaliif beektanii? Keessa isaa gubaatu jira. Keessa isaa wanta isa callisiisu yookaan wanta akka inni hin dubbanne isa taasisutu jira. Kun immoo maalla? Qabeenyittiidha. Dhugaa rabbii osoo qabeenya qabaateera ta'e jechuudha. Wanna barbaade sotee wanna barbaade akka barbaadetti gaardii isa ani ibsaa gaardii 3 miti ansaa immoo gaardii 4 ta'a ture. Silaa ibsaa sun caala gaardii isaa baay'ata ture. Kanaaf maal isinii jechuun barbaada walumaa galatti dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee amleen koo na cabee abbaa keenya ta'ee osoo jiru osoo kabajni isaaf malu osoo bakki teessumaa olaanaa inni taa'uu qabu har'aa kan inni dhalchuu ilmoo isaatu inni dhaabatee isaan ta'uu hin qabu kun wanta ta'uu hin qabne kun keessattuu immoo namni afaan walii beeku namni amantii walii beeku amantii keessatti koo amantii tokko qabaachuu qofa miti amantiin hiikumti amantiiyyuu maalidha wal kabajuun keessa jiraachuu qaba jaalalli keessa jiraachuu qaba hiyyeessaa fi sooressa jedhanii otoo waliin qoodiin wal ilaaluun keessa jiraachuu qaba. Kanaaf isaan immoo otoo amantii waliiyyuu qabanii amantii tokko osoo kabajaniitu dhugaa rabbii gochuu hin qaban. Amma gaafas uffannaa isaallee yoo ilaaltan uffannaa isaallee warri kaan suufii uffataniiru inni garuu daara aadaa warra Jimmaa sun uffateera. Maaliif beektanii kun? Isatti tolee isinitti fakkaatin. Dhugaa rabbii an orma miti abdiidhuma Geetaachoo sun ittiin gadde maaliif hojjettan jechuudha. Maaliif silaa fuudhee deeme qaba abbaa qabeenyaa warra kaanuu gargaaraa oola. Suufii gaarii tokkotti uffisee caammaa gaarii tokkotti uffisee fudhatee yoo dhaqee maal rakkoo qabaani. Dhugaa rabbii waaqarraa argata waan ta'eef. Innaa bara jiraannu kana keessatti nuti har'a jiraanna malee wanta goonu hin beeknu iddoo dhaqnu hin beeknu sinii galee wanna fedhe yoo ta'eyyuu ilmi namaa hin jiraata malee waan godhu hin beeku waan ta'eef nama akkasitti ilaaluu hin qabnu bakka. Qabeenyi nuti har'a qabnu kuni hin bada. Ilaa isinii galee fakkeenyaaf nuti gola Oromaa keessa jirra.
hin qabnu dhufne miti sinii galee garuu waan tokko sinii hima. Isaan jarri nu hojjisiifatan kun immoo akka namaatti nun ilaalan ilaalcha isaan nuuf qaban addadha. Garuu jechuudha fooqii isaanii kun guyyaa tokko akka jigu beekuu qabna. Nutti dhagahamuu hin qabnu. Sinii galee birrii isaan qaban kun guyyaa tokko akka gubatee badu beekuu qabna. Warqii isaan keewwatan guyyaa tokko dammeessee akka badu beekuu qabna. Wanti addunyaa kanarra jiru hundumtuu akka badu beekuu qabna. Nutti dhagahamuu hin qabu. Qabeenyi nutti dhagahamuu qabu. Garuu inni guddaan nuti yoo duunes saaxinii tokkittii fudhannee dhaqna malee qabeenya kana muluu nyaannee deemna miti. Fudhannee deemna miti. Akkasuma immoo lafa kanarratti gaarummaa yoo hojjenne lafa kanarratti dhabaatti yoo uffisne isa beelahee yoo beela baafne isa dheebote yoo dheebuu baafne isa rakkate yoo gargaarre isa dhukkubsate yoo yaashifne lafa kanarratti gaarummaa yoo hojjenne nuti namni amma fedhetoo gaarummaa lafa kanarratti hojjettee namni gaarummaa keessiif ibsu hin jiru. Garuu eessa argattaati? Olirraa argatta. Rabbii kee tokko qofarraati kanatti argattu. Sinii galee? Kanaaf wanna fedhe soo ta'eeyyuu wanta boru darbuuf jennee namaafis qabalu hiyyeessa jennee iddoo gadaanaa isaaf kennu nurra hin jiraatu. Iddoon taane isa kaa'u nurra hin jiraatu. Ilmi namaa ilma namaati. Wanta ilmi namaa adda godhu yoo jiraate jenderii qofa. Sinii galee? Rabbi furan duratti wanti gargar nu baasu jenderii yookaan saala qofa. Garuu dachee kanarratti immoo wanti ilma namaa gargar baase maal beektanii? Qabeenya. Qabeenyaan alatti wanti ilma namaa gargar baase tokko hin jiru. Tokkuma nuti. Anii fi dhiirris tokkuma. Bakka gurraachii fi adiinis tokkuma. Inni adiinis ji'a sagalitti dhalate anis ji'a sagalitti dhaladhe. Garuu wanta adda nu baase maallaa? Qabeenyittii kana. Ishiitu adda nu baase. Ishiin immoo maa miti. Ani yoon nagaa ta'e bor hojjedhee itti dhufuu nan danda'a. Lafa kanarratti immoo qabeenya qabaadhee gaarummaan hojjedhu yoo ta'e maal gatii naaf qaba. Garuu hiyyoomee qoonnonee gaarummaa yoon hojjedhe irra gatii naaf qaba. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada? Dhugaa Rabbii isiniin jedha. Wanta lafa kanarratti darbuuf jennee, wanta boru baduuf jennee, wanta mul'atee dhabamuuf, wanta gubatee baduuf jennee maqaa hamma biyyaatti, hamma naannootti, hamma ollaatti maqaan taane nu ofirra kaa'uu hin qabnu tokko. Lammaffaan immoo waaqa fuulduratti gatii dhabuu hin qabnu baqqaa nuti. Sinii galee? Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada obboloota koo warri sagalee kana dhageessan jechuudha. Jireenya jiraattuu kana keessatti hiyyeessaa fi sooressa jettee nama ilma namaa gargar hin baasiin adaraa. Namichi har'a qabu kun boru dhabuu danda'a. Boru immoo isuma hiyyeessa sunuu hamma isa hiyyeessa suniyyuu dhabee balbala hiyyeessaa sun dhaabachuu waan danda'uuf. Kanaaf kana beekuun nurra jiraata ilma namaatiif. Bara jiraannu keessatti isa qabaa faana qabna jennee fiiguu dhiisuu qabna. Isa hiyyeessaan immoo maal ati maal qabda jennee ifachuu dhiisuu qabna. Bakka nurraan barbaachisu. Maaliif jennaan waan hundumaa dursa. Wanta aduu gajjallaa kanarraati. Wanti hin banne yoo jiraate jaalala qofa. Jaalalli hin badu. Ilma namaaf jaalala yoo qabaanne bakka boruu keenyaaf keewwanna galaa keenya galgalaati. Dhala keenyaaf. Gochi nuti har'a goonu koo dhala keenyaaf nu darbuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu waan gaarii yoo hojjenne namaaf iddoo yoo laanne namaaf kabaja yoo laanne nutti tola. Kanaaf adaraa keessan namaaf iddoo kennaa. Hiyyeessaaf iddoo kennaa jookoo. Hamma qabdan hiyyeessa gargaara. Keessattuu hiyyeessa hin ergatina. Hiyyeessa fuutanii deemtanii ija hamaan an hin laaliina. Dhugaa Rabbii isiniin jedha. Kanaaf baay'ee tokko natti dhaga'ame. Baay'ee tokko dhugaa Rabbii ilaalcha isaatu baay'ee nagarrame. Maaliif jennaani? Ibsaa biroo artistiidha. Inni kunis artistiidha. Inni sun gaardiidhaan adeeme. Inni kun immoo har'a bootaa taa'umsaayyuu gaafa dhabee natti dhaga'ame. Hiyyummaan idaa akkas nama gooti. Kanan jedhu dhugaa waaqa. Ani ofii koo hiyyeessa. Homaan qabu rakkataadha. Mana namaan jira. Garuu hansaa kun akkamitti akka na gubee kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Dhugaa Rabbii isiniin jedha. Kanaaf adaraa keessan isiniin jechuun barbaada.
viidiyoon koo yoo isinitti tole hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatooma akkasuma laayik gochuun dagatinaa baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa turtii gaarii qabaadhaa.